Dhibee tiruu kan jedhu waliin ilaalla. Dhibee tiruu maaltu fida? Mallattoon isaa maali? Akkasumas maaltu dhibee kanaaf nama saaxila? Akkamiin ittisuu dandeenya? Yaalli isaa immoo akkamii kan jedhu waliin ilaalla. Tiruun egaa akkuma beektan qaamolee qaama keenyaa keessaa kan baay'ee murteessoo fi dalagaa hedduu qabdudha. Tiruunis kan argamtu garaa keenya gara olii, harki caalaan isaa gara mirgaatti olii qixee kan argamtudha. Tiruun keenya egaa faayidaa hedduu qabdi. Dalagaa hedduu qabdi. Haa ta'u malee gabaabsee makaasuuf dalagaa gurguddoo bakka afuritti qoodeen kaa'a. Kan jalqabaa wantoota garaa garaa kan akka keemikaalota qaama keenyaaf barbaachisan kanneen akka albuuminii fa'aa, kilooting faakter, dhiigni akka kan taru kan taasisan fa'aa, gulukoosii fa'aa qaama keenyaaf oomishti. Akkasumas balfa yookaan xuriiwwan garaa garaa kan qaamatti summii ta'an diiguun akka qaama keessaa ba'an taasisa. Akkasumas wantoota garaa garaa kuusuuf kan booddee nu fayyadan wantoota garaa garaa kuusuuf fayyada. Akkasumas immoo dhangala'aan dhooftuun achi keessatti oomishama. Kun egaa gabaabsee kaa'uufidha malee tiruun faayidaa hedduu qabdi. Synthetic excretory detoxification jedhamanii qoqqoodamu isaan kun. Yeroo dalagaa tiruullee qorannu isaan kana waan inni oomishutu irrate moo waan inni dhabamsiisuu qabutu qaama keessa baay'ate moo maadha kan jedhu fakkeenyaaf hadhooftuutu qaama keessa deebi'ee kuufame moo maal kan jedhu akkaataa hojii isaadhaan adda ba'u jechuudha. Dhibeen tiruu hawaasa biratti dhibee simbiraa jedhamee beekama. Simbira halkanii wajjin wal qabsiisu. Haa ta'u malee simbira halkanii tiruu yookaan dhibee tiruu wajjin wanti wal qabsiisu hedduun hin jiru. Simbira halkanii namatti dhufuu jedhamuun hubannaa dogoggooraa natti fakkaata. Dhugaan jiru dhibeen tiruu fi simbira halkanii hidhata yookaan hariiroo mattuu waan qaban miti. Dhibee tiruu kan jedhamu yoo tiruun keenya miidhamtee dalagaa ishee yoo sirnaan dalaguu dadhabdedha. Tiruun keenya akka miidhamtu wantoonni godhan hedduudha. Akka biyya keenyaatti vaayirasiin tiruu miidhan jiru. Fakkeenyaaf hepatitis virus kan jedhaman A, B, C, D, E jedhamanii kan bakka shanitti qoodaman. Akkasumas hepatitis virus kanaan ala vaayirasonni adda addaa tiruu miidhuu danda'u. Tiruun keenya vaayirasota kanaan miidhamuu sadarkaa tokkoffaadha. Wantoota tiruu miidhan keessaa kan jalqabaa vaayirasota kanadha. Biyyoota guddatan keessatti immoo alkoolii baay'isanii dhuguun dursadha. Biyya keenyatti vaayirasota kanadha. Biyyoota guddatanitti immoo alkooliidha kan baay'ee tiruu miidhu. Qorichoonni tokko tokko kan dhukkuboota biroof ajajaman ogeessaanis haa ta'u ajaja ogeessaan ala kanneen fudhataman qorichoonni tokko tokko kan aadaadhaan yaala aadaadhaan callisnee dhugnu tiruu keenya miidhuu danda'u. Akkasumas namoota baay'ee muraasa ta'an irratti qaamni ittisoo dhibee ofumaa nurraa ittisuu qabu. Ittisoon qaama keenyaa kan dhibee adda addaa nurraa ittisuu malu deebi'ee yeroo tiruu keenya miidhudha. Inni kun autoimmune hepatitis jedhama. Kanaaf wantoonni tiruu keenya miidhan hedduudha jechuudha. Haa ta'u malee isaan gurguddoon garuu vaayirasota tiruu miidhanii fi alkoolii akkasumas qorichoota ajaja ogeessaanis ta'e ajaja ogeessaan ala fudhataman keessumaa kan yaala aadaadhaan fudhataman baay'ee tiruu miidhuudhaan beekamu. Riski faakter yookaan wantoota dhibee tiruuf nama saaxilan jennee moo ilaalle alkoolii baay'isanii dhuguun kanuma jirudha. Beekamaadhas. Akkuma amma jennes qoricha ajaja ogeessaan ala fudhachuu fi haala ajajameen fudhachuu dhiisuu, kan ajajameen ol fudhachuu, akkasumas walqunnamtii saala of eeggannoo hin qabne raawwachuu, fakkeenyaaf hepatitis B, hepatitis C, ulfaatina garmalee guddaa ta'e qabaachuu, dhangala'aa yookaan dhiiga namoota biroo tuttuquu. Kunis dhibeewwan tiruu keenyaan miidhan hedduu nutti fiduu danda'a. Keessumaa namoonni karaa hidda dhiigaa qorichoota adda addaa intravenous drug abuser jedhaman kanaaf saaxilamoodha. Meeshaalee qara qaban waliin fayyadamuu. Meeshaalee qara qaban yoo waliin fayyadamne qeensa wanta ittiin murannu dabalatee namni dhibee tiruu qabu hepatitis virus qabu yoo ittiin fayyadame nutti darbuu danda'a jechuudha. Akkasumas tamboo aarsuu fi araadawwan biroos tiruu keenya miidhuu danda'u. Qorichoota aadaa garaa garaa fudhachuu fi wantoota nu miidhan summii garaa garaa fudhachuun dhibee tiruuf nama saaxilu. Mallattoolee dhukkuba yookaan miidhama tiruu agarsiisan kan jedhamu ilaalla. Mallattoo akkamiitu qaama keenya irra jiraate yookaan namni ta'e dhibee tiruu qaba jennee kan ittiin beekuu dandeenyu mallattoo akkamiidha yoo jenne
tiruun namaa baay'ee guddaadha. Guddaa waan ta'eef miidhamni xiqqoo mallattoo hoomaa agarsiisuu dhiisuu danda'a. Tiruun mallattoo agarsiisuuf baay'ee miidhamuu qabdi. Akkuma miidhamni dabalaa deemuun mallattoon agarsiisus mul'ataa deema. Mallattooleen kunniinis fakkeenyaaf dhukkubbii garaa gara olii, garaa keenya gara oliif gara mirgaa nu dhukkubuu akkasumas nyaata nama jibbisiisuu, ol nama guuruu, haqqisiisuu jechuu akkasumas gogaa fi ija keenya halluu isaa gara keellootti jijjiiruu, qaamni namaa akka salphaatti dhiigu yookaan salphaamatti akka funuunufaa ta'uu, nama dadhabsiisuu fi humna nama dhoowwachuu, ulfaatina qaamaa garmalee hir'isuu, darbees hafuurri walanqachuu, hafuura nama kutuu, garaa namaa dhiitessuu yookaan bokoksuu, miilaa fi iddoon biraas dhiita'uu, qaama keessatti bishaan kuusuu, qaamni namaa nama hooksisuu, halluun bobbaa jijjiiramuu, halluun bobbaa ni daalacha yeroo hedduu akkasumas halluun fincaanii gara gurraachaatti jijjiirama. Akkasumas joonja'uu fi hanga of wallaaluutti illee hepaatik insefaaloopatiin dhufee hanga of wallaaluutti gahuu danda'a jechuudha. Kun mallattoolee dhibee turuu agarsiisanidha. Akkamiin dhibee turuu ofirraa ittisuu dandeenya immoo kan jedhu ilaalle ittisoo jalqaba vaayirasii tiruutiin akka hin qabamne of eeguu. Vaayirasiin turuu fakkeenyaaf A fi E qulqullina eeggachuu dhabuudhaan daddarbu. B fi C immoo walqunnamtii saalaa, tuttuqqii dhiigaa, marfee yookaan lilmoo namni tokko ittiin waraannachuu karaa akkasiidhaan daddarbu. Vaayirasota kanaafis talaallii fudhachuu akkasumas walqunnamtii saalaa of eeggannoo qabu raawwachuu. Sababni isaas walqunnamtii saalaan darbu waan ta'eef. Yoo immoo dogoggorree nama akkasii wajjin tuttuqqii dhiigaa yookaan walqunnamtii saalaa qabaanne talaallii fudhachuu, waan qara qabu nama waliin fayyadamuu dhiisuu, dhiigaa fi dhangala'aa qaama nama biroo of eeggannoo malee fakkeenyaaf harka duwwaa yookaan gilaafii malee tuttuquu dhiisuu, alkoolii baay'isuu dhiisuu, qoricha kamuu ajajaa fi akkaataa ajaja ogeessaa alatti fudhachuu dhiisuu, summii fi nyaata summaa irraa of eeggachuu, furdina garmalee guddaa ta'e hir'isuu, qulqullina nyaataa fi dhugaatii keenyaa eeguu, tamboo yookaan sugaaraa aarsuu dhiisuu yookaan dhaabuu, qorichoota aadaa kamuu fudhachuu dhiisuu. Isaan kun akkaataa nuti itti dhibee kanarraa of ittisnudha. Haa ta'u malee dhibbaa dhibbatti dhibee tiruurraa of ittisuun hin danda'amu. Isaan kun kanneen nuti gochuu dandeenyudha malee kanneen akka awutoomiyyuun fa'aa jedhaman dhibbaa dhibbatti ittisuun hin danda'amu. Gara yaalaa yookaan furmaataatti yoo deebine yaalli dhibee tiruu sadarkaa isheen miidhamte irratti hundaa'a akkasumas maaltu dhibee tiruu fide kan jedhu irratti hundaa'a. Kunis egaa miidhaa guddaan irra hin gahin yoo jira ta'e fakkeenyaaf tiruurra miidhaan guddaan hin geenye yoo ta'e wantoota tiruu keenya miidhan wantoota tiruu miidhan irraa fagaachuu fi of eeggannoo tiruu keenyaaf gochuu. Xiqqooma miidhame yoo ta'e dabalata tiruu keenya wantoota miidhan dhiisuu fakkeenyaaf dhugaatii alkoolii fa'achuudha. Yeroo akkasii tiruun keenya deebi'ee fayyuu danda'a. Keessattuu dhibee tiruu sababa alkoolii baay'isuun dhufu yoo ta'e alkoolii sana yoo dhiisne dafnee ofirratti barree deebi'ee fayya. Dafnee osoo sadarkaa hamaa irra hin gahin yoo alkoolii dhiisne ni fayya jechuudha. Yoo tiruun keenya garmalee kan miidhame ta'e liivar siroosis yookaan liivar feelar ga'eera ta'e immoo fayyuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Kanaaf dhibeen tiruu kun akka nu hin qabanne sirriitti of eeggannoo cimsuu fi yoo nu qabates sababa dhukkubichaa dhibeen adda addaa akka nutti hin dhufne ogeessa fayyaa mariisisuudhaan wantoota akka inni gara koomplikeeshinii adda addaatti hin jijjiiramne taasisan qorichoota adda addaa ajaja ogeessaadhaan fudhachuu. Hunda caalaa garuu wantoota tiruu keenya miidhan irraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa, turtii gaarii.